Ashama jirra jirtanii hordoftoota kiyya nagaa jirtanii fayyaa waaqaf galannaa gayoo ani jira isiniyoo jirtanii waaqaf galannaa gayoo egaa kabajamtoota didaatiyu har'a informationii haaraa qabadheen dhufee jira. Informationii haaraa kana calliseetu jechuudha wanta taane miidiyaa irratti gadhiisuu hin barbaadu wanta qabatamaa ta'e yeroo hundaa jechuudha isinii dabarsaatan jira isa kana ilaalchiseetu immoo isin dudduuq sarara keessatti duwwaa 920177982 karaa WhatsApp imo Telegramitiin jechuudha dadhabbii tokko malee information isin nagaafataniif isiniif dabarsaatan jira isa kana jechuu barbaadetan especially waa'ee biyya Arabaa jechuudha waa'ee biyya Arabaa kabajamtoota didaatiif egaa har'a information haaraa kun maalidha har'a waa'ee biyya Qatar ilaalchiseetu jechuudha qaxaleewwan kiyya jechuudha agency tokko wajjin agreementii uumeetu jechuudha agency tokko wajjin as Addis Ababa keessa jechuudha isa wajjin uumeetu jechuu hojjechaatan jira yaa fakkeenyaaf karaa kiyyaan yoo dhuftan jechuudha ani karaa san isin geecha jechuu barbaadetanii maal jechuu barbaadetanii namoonni baay'een jechuudha karaa agency taa'in deematu jechuudha akkuma yeroo dabarte viidiyoo adda micayyoo teenya Beirut keessatti jechuudha nu jala badde jechuudha akkasitti akka nu jala hin taane jechuudha agency qabatame ta'e karaa mootummaatiin ulaagaalee barbaachisu hundaa sitti meetu jechuudha karaa saniin akka deemtan isin godhe so dubartoota afaan arabiffaa beekaniif naan jedhe agency jechuudha dubartoota afaan arabiffaa beekaniif warra Qatarii deemuu barbaadaniif jechuudha biyya Qatar jechuudha banamee jira jechuudha normally amma jechuudha akkuma beektan Qatar amma kubbaa miilaa qabdii yookaan immoo geemii qabdii akkasumas yookaan immoo kwaasiin achi taphatamaa jira dhuguma garuu torban lamaan booda waan dhumuuf haga sanitti prosesii adeemsifameetu jechuudha achiin booda deemuu hin dandeessan jechuudha qaxaleewwan kiyya maal isinitti fakkaate amma fakkeenyaaf duraan dursee Qatar deemuudhaaf ulaagaalee inni barbaachisu COC hin barbaachisaa COC mootummaadha jechuudha waraqaa eenyummaa keessanii hin barbaachisaa waraqaa eenyummaa abbaa keessanii yookaan immoo haadha keessanii lamaan keessa tokko hin barbaachisaa isa kana inni biraan jechuudha maal godhan fakkeenyaaf isin yoo naaf bilbiltan yoo afaan beektan namoota afaan arabiffaa beekan qofa kan afaan arabiffaa hin beekne immoo isin tani marakkoo hin qabu namoota afaan arabiffaa beekaniif immoo jechuudha maal barbaachisaa dokumentuma amma isin jedhe kana paaspoortii fi mattaawoqiyaa keessan mattaawoqiyaa abbaa keessanii qabatanii deemtaniitu jechuudha afaan arabiffaa isin qormaatan afaan arabiffaa namoota afaan arabiffaa tanaan dura hojjetanii dhuftanii isin galee so isa kana achi biiroo gadhaqxanii booda jechuudha afaan arabiffaa isin qormaatanii afaan arabiffaa san ogadee bartanii booda meedikaala hin marammaramtan meedikaala oga marammaramtanii booda jechuudha speeshaalii afaan namoota nyaata danda'aniif biyya arabiffaa yeroo teessassan yoo midhaan hojjettan yoo midhaan hojjechuu dandeessan yeroo baay'ee qanii 25 keessatti filataman isin galee qaxaleewwan kiyya so ijanzi karaa keessatti duwwaa 920177982 nagaafadhaa haloonaan jedhaayi informationii amma jiru kana jechuudha isinitti himuudhaaf jechuudha qophaa'ee jira jechuudha qaxaleewwan kiyya so isa kana inni biraa jechuudha namoota midhaan hin dandeenyeef immoo jechuudha ji'a tokkoof torban lama haga ji'a lama turuu hin danda'a garuu ammaaf jechuudha madaamuun achi jechuudha warreen midhaan danda'aniif isa kana damoozni immoo damoozni karaa riyaal Qatarii 1200 akkana jechuudha akkana jechuudha wanta dhugaan isitti mashi isa kana jedhamee midhaan yoo dandeessanii achiin ogaa achi dhaqxanii ogaa hojjechaa wannootaniin booda yaa mindaan keessan isinii idaa deeme jechuudha Qatar biyya Qatar waa'ee biyya Dubaay ilaalchisee ta'u xiqqoo amma qoqorree jira hojiinis hin jiru dhugaanis hin jira hojiinis hin jiru dubartoonni biyya Arabaa jiran jechuudha isaanittis ulfaachaa jira jechuudha so waa'ee kana biyya Dubaay baay'ee namatti ni ulfaata jechuudha
inni biraammoo qaxaleewwan kiyya inni biraammoo warreen afaan arabiffaa hin beekneef warreen haaraa ta'aniif baay'inaan kan nattaasoftan immoo obboleettiin tiyya biyya Itoophiyaa keessa jirtu takkanaan jettan ETV obboleettiin tiyya akkana jirtu takkanaan jettan dhuguma obboleettiiwwan kiyya normally Blue Jay Foreign Agency kan jedhamu tokko jechuudha agency kara jomooti argamu tokko jechuudha kara faayilii kara 500 kara 1000 moo akkana qaba namoota afaan arabiffaa hin beekneef jechuudha so isa kana ilaalchisee too dubartoota afaan arabiffaa hin beekneef jechuudha haga ammaatti jechuudha wanti haaraan hin jiru isni gale haga ammaatti wanti haaraan hin jiru obboleettiiwwan kiyya isa kana waa'ee afaan warreen afaan arabiffaa beektaniif garuu akkuma isin jedhe especially warreen midhaan dandeessan migibii kan dandeessan akkuma isin jedhe carraa kana itti fayyadamuu hin dandeessanii isa kana jechuudha warreen COC hin barbaachisaa yaa COC hin baratan jechuudha walumaa galatti garuu bilbila kiyya kinoo akkuma argitan kana duwwaa 9201779 maal info kan immoo gaaffii qabdan jechuudha karaa WhatsAppitiin karaa Imootiin Telegiraamitiin nattaasaay hordoftoota wanko jechuudha obboleettiiwwan tiyya ani obboleettii lama qaba Dubaayis Beeruutis jechuudha isin hunduu obboleettuma tiyya jechuudha isin garee baay'een isin jaalladha isin kabaja jechuudha akkuma na agartan jechuudha kiyya keessi kiyya jechuudha so wanni jiru kana ifaan ifatti waliin haasa'uu hin dandeenye karaa WhatsAppis Telegiraamitis Imoos nattaasaa warreen agency dhabdaniitu jechuudha agency eenyutiin deemu warri jettan immoo jechuudha kalas kinoo duwwaa 9201779 yaada jiru nagaafadhaayi ani immoo isinitti hima jechuudha isini galee isa kana jechuu barbaadetanii kabajamtoota didittii maanyaa kan biyya keessa jirtanis biyya alaa jirtanii kan hordoftan gaaffii qabaatan immoo jechuudha koomentii jaratti naa barreessaayi koomentii keessan dubbisee ta'u isiniif deebisuu nan danda'a for more information duwwaa 9201779 nagaafadhaa kana jechuu barbaadetanii inni biraammoo warreen baajaajii bitachuu barbaada as magaalaa Mojoo keessatti jechuudha I think amma baajaajiin hir'ataa jira normal duraan karkuma 300 fi 76 akkana tureyyuu amma garuu gaddeebi karkuma 355 akkana ta'ee jira agreementii uumnee jirra as kinoo bakka kinoo soofaa beeksisanitti jechuudha cinaatti kaampaaniin baajaajii hin jira yaada jirutti meetan jira qinnaashidhaan akka gurguruu hin dandeessan jedheeni rakkoon qabu beeksisuu hin dandeessanaan jedhee hordoftoota kiyya isa kanallee kan baru nan beeksisa warreen chaanaalii kanaaf haaraa taatan isin hunduu kabajamtoota didittii maanyaa subscribe godhuudhaan na jajjabeessaayi akkuma argaa jirtan YouTubein kiyya gaddeemaa jira biyaansi 50 asiisisaay subscriberii jechuudha namaa gadi isin jalaa ta'atan jira qaxalee wakki namaa gadi isin jalaa ta'atan jira mee didaa ol qabaay namoota biraatiif sheerii godhaay isin jedha please sheerii godhaay yaa'u anallee na fayyada waan ta'eef guddinni subscriberiidha na fayyada information haaraa argachuu barbaadan immoo laayikii gootan namoota baay'ee bira ga'a information ani amma waa'ee biyya Kwaatar ilaalchisee isin dabarse kun namoota baay'ee bira ga'a waan ta'eef hordoftoota kiyya laayikii godhaay laayikiin yoo baay'ate YouTube recommend godha jechuudha algorithm YouTube da recommend godha jechuu barbaadetanii isa kana baay'een isin jaalladha isin kabaja horaa bulaay guyyaa gaarii isin faata'u warreen biyya Europe keessa jirtan kan hordoftan amma halkan gaarii isin faata'u torban gaarii isin yaa ta'u horaa bulaay radeebeetan isin jedha warreen biyya Kwaatar deemuu barbaadan duwwaa 920 1779 nagaggaafadhaayi Kwaatar amma jechuudha warreen afaan midhaan dandeessaniif baay'ee hin daddafa waan ta'eef nagaafadhaan isin jedha dubbii isinitti baay'ise horaa bulaay nagaannaa jedha ciao